السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركة مني أكم جرتن هردوت تداوت تسانتي وروشة هندو مكيس نوبكم جرتني في أكم جرتن نجين نقوسنا هذا كوجة ويا دس دي بيت نجرا فيديو أكم برباچستو في أكسم قافلين أو تهدو نيارا كان نجلا كان نقول راتشتو سبب بجرجرة ركول أني فكني في هرب جهاد أبو رالين وتلفو دندا نيارا كان نجلا كان نقول راتشتو فولا كان كان فورو زيتي وما كان أبو يروبا oo qaama keenya kana urra nyaarri keenya yookiin ijji keenya jalli kun hedduu kan gurraachatu bifa argitan kanaan jechuudha. Kanaafuu akkamitti ofirraa balleessuu dandeenya? Isa tokko viidiyoodhaan qabadhee dhufeetiin jira. Mee osoo viidiyoon hojjedhee isinitti hin argisiisiniin duratti wantoota magaalaarraa yookiin suuqirraa bitatanii fayyadamuu dandeettanii fi suuraadhaan isinitti argisiisa. Inni jalqaba irratti argitan kuni vaayitaamin E dha. Mataafillee hedduu fayyada. Akkasuma qaama keenya hundatti illee osoo dibanne qibaatiin kuni akka kiniinii fakkaata xiqqaadha malee hedduu tokko bareedaadha. Isa kana bittanii firee tokko baastanii inni kiniinii fakkaata kiniinii xiyyiidhaan biyya keenya keessatti suuqii kam keessatti argama yookaan immoo tuyyuu saladiyaa faarmaasii deemtanii bitachuu dandeessanii isa kana bitattanii bifa kamiin fayyadamtanii harcee boqqolloo yookiin immoo tuyyuu daakuu ruuza kana daaktanii isa kanatti dabaltanii akkasumas jara kanneen sadiin jechuudha. Jaraan ammaa isiniin jechaa jiru kanneen sadiin daakuu ruuzaati daakuu boqqollooti akkasuma immoo tuyyuu zayitii isaa kana jechuudha. Walitti dabaltanii tiniini ija keessan jala yookiin nyaara keessan kana jala kan isin gurraachatu fuuluma hunda yoo soo dibattanii vaayitaamin E'n kun hedduu tokko fuula keessan laaffisuu bareechuu fuula keessan qulqulleessuu irratti gahee guddaa kan akkaan qabudha jechuudha. Guyyaa biraa viidiyoo irraa isinii dalagaa hadha mootuyyuu kanuma qabadhee dhufe kanarraa viidiyoo isinii dalagaa isa qabadhee akka carraa hin dhufne bifa saniin fayyadamuu dandeettanii timaatimii itti dabaltanii fuula keessan yookiin nyaara keessan jala kanaa fi hidhii irratti illee dibattanii vaayitaamin E kana kophaa isaa fakkeenyaaf timaatimii itti dabaltanii yookiin immoo irdee itti dabaltanii hidhii irratti osoo dibattanii hidhii keessan kan isin gurraachitu kana sirriitti kan qulqulleessuu fi ija keessan jala sirriitti kan isin qulqulleessuu jechuudha. Kanaafuu vaayitaamin E kana mataa keessanillee fi mataa keessan vaayitaaminidha waan ta'eef hidda kana akkaan jabeessaa mataa keessanillee sirriitti isin laaffisaa vaayitaamin E kana oliif intini wajjin fayyadamaa fakkeenyaaf hargiisaa fi vaayitaamin E kana walitti dabaltanii osoo fayyadamtanii mataadhaafis hedduu bareeda fuula keessan kan finiinsuu qabuufillee hedduu tokko bareeda jechuudha. Kanaafuu asumaan immoo garaadha mata duree yookiin immoo kan viidiyoon qabadhee dhufeetoo isin dabarsu wantoota fuuldura kiyyatti argitan kana akkuma isin argitan kana qabadhee isin dhufeetiin jira. Inni kunis ija keenya yookiin immoo nyaara keenya jala kan gurraachatu balleessuu irratti gahee guddaa waan qabuuf viidiyoodhaan hojjedheetiin isinitti argisiisa hanga xumuraatti hojiin turuun dagatina. Inni jalqaba irratti argaatiin jirtan kun immoo maayiwardiidha. Maayiwardii namoonni dubartii ta'an namni fayyadamne muraasoo ta'e malee hin dhabama jedhee hin yaadu. Sababbiin isaas fuula keenya hedduu qulqulleessaa warra finiisuu qabu. Walumaa galatti fuula keenya erga dhiqannee geessine booda fuula keenya waaxanne hedduu kan fuula qulqulleessuudha. Maayiwardiin garatti osoo gadhuunne dhibee hedduutiif kan faayidaa qabudha. Namoonni hedduun hin beekan jedhee yaada. Inni kun immoo tuyyuu irdiidha yookiin kirkibii afaan arabaatiin jedhamu sanii. Irdii kana bari'an isa kana argattanis bareeda yookaan immoo osoo fireeshiisa kan akka zanjabilaa jiru san argattanii mana goggogsitanii daakkattanii viidiyoo irraa isin dalagaa hedduu tokko fuulaaf waan hin argamnedha. Warroonni finiinsuu qabdan immoo karaa biraatiin fayyadamuu dandeessanii fakkeenyaaf wanta akka eenyu fa'a wajjin roobii yookiin immoo tuyyuu aannan itittuu fa'a wajjin warri finiisuu qabdan jechuudha. Warri kun immoo dammaa'uu fi loomii kanneen wajjin yoo fayyadamtan hedduu gaariidha. Walumaa galatti viidiyoo kee kadhaatiif inni kun irdiidha isiniin jechuun barbaada. Inni kun immoo tuyyuu damma namni hundumtuu hin beekna damma jechuudha. Inni asitti argaa jirtan immoo killeedha. Kun immoo timaatimiidha. Itti aansee inni kun immoo tuyyuu sukkaara. Kanneen akkamitti walitti daballee itti fayyadamna? Isa kamitti fayyadamna? Karaalee lamaan jechuudha. Karaalee lamaan itti fayyadamuu dandeessanii. Karaa inni tokkoffaa akkuma argitan kana irdii fi dammaa fi timaatimii walitti dabaltanii fayyadamtanii jalqaba irratti jechuudha. Warroonni finiisuu qabdan killeen fayyadamina. Warroonni finiisuu fuulli keessan uumamaan isin finiisoo yookiin immoo shifiniina isin irratti ba'u killeen hin fayyadamina. Timaatimii wajjin fayyadama. Warroonni finiisuu hin qabne garuu killee wajjin fayyadamtan hedduu tokko bareedaadha. Isiniin jechuun barbaada walitti makee wajjumaan laalawumaan hojjanna. Akkuma argitan kana timaatimiin muree qopheeffadheen jira. Jalqaba irratti irdii itti dabalattanii jechuudha. Argitan kanaan haga isinii ga'u isintu beeka. Kan amma isinitti argisiisumaaf hin fayyadamaa jira. Irdii bifa kanaan erga qopheeffattanii booda damma itti dabalattanii jechuudha. Damma isaa akkuma isinii ga'u tokko nama lamaan fayyadamtanii hanga nama lama fayyadu nama tokko ta'e hanga nama tokko fayyadutti jechuudha. Bifa kanaan itti dabalattanii
erga dammatti dabalatanii booda inni kun timaatima akkuma dura isin jechuuf yaaletti timaatima kana dhama isaatitti fayyadamtanii jechuudha. Dhama isaa akka keessa jiru kana irra caalatti osoo isin mijaasee sodaa ittanii fa'aa hedduu tokko bareedaadha. Daaktanii yookiin timaatimii kana kan laxaxumatti akkuma asirratti erga daayitanii booda walitti dabaltanii osoo fayyadamtanii hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Asumaan immoo kan isin jechuun barbaadu obboleeyyan kiyya fireezii keessa yookiin tallaaja keessa keettanii fayyadamuurraa osoo waan yeroo tokko isinii ga'u yooma osoo waanuma yeroo tokkoof isinii ga'u fayyadamtanii irra bareedaadha jechuudha. Maaliif tallaaja keessa yookiin fireezii keessa taayitiin jedha akkasuma yoo buleetiin jedha waan keemikaala hin qabnee fi fuula keessaniif hedduu gaarii miti. Waan tokko dalagattan yooma san itti fayyadama al tokko qofaaf waan al tokko qofaaf isinii ta'u qofatti fayyadamtan. Ergasiitii booda irdii akkasumas dammaa fi timaatimii kana bifa kanaan erga sirriitti waliin geettanii booda sirriitti jara an harka tokkoon kaameraa waan qabaa jiruuf na mijaataan jirre jara kana sirriitti waliin geettanii erga waliin geettanii booda ija keessan kana jala galgala osoo dibattanii galgala ija keessan bakka gurraachatu kana hunda sirriitti dibattanii fuula guutuu osoo dibattan rakkoo hin qabu. Sa'a tokko yookiin sa'aatii lama ofirra tursiistanii achi booda dhiqattanii maayiwardii kana fayyadamtanii. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Maayiwardii kana fayyadamtan. Maayiwardiin kun fuula keessan qulqulleessuu, irdiin finiinsuu namoota uumamaan zayitii qaban fuula isaanii qabu irratti fi namoota qaamni isaanii irratti waan xiqqoosii finiinsuu yaasuu fi finiinsuu san balleessuudhaaf akkasuma fuula keessan sirriitti qulqulleessuudhaaf maayiwardiin kun hedduu gargaara. Kanaafuu maayiwardiidhaan fuula keessan erga dhiqattanii booda maayiwardii kanaan dibattu jechuudha. Dhiqachuun ittiin dhiqatu osoo hin taane fuulumatti dibattan akkuma kireema yookiin beeziliinii haa ta'u ginizilii erga fuula dhiqanneetiin hin jenne booda dibannu sanitti dibattanii erga isin irratti qooreetiin hin jedhe booda maayiwardiin kun waan fuula keessan dibachuu barbaaddan waan fuula keessaniif ta'u haxaayattanii jechuudha. Haxaayachuu osoo barbaaddan garuu maayiwardii dibattanii yoo raftan humna akka rakkoota kan qabu fuulli keessanii jechuudha. Maayiwardiin hedduu takka bareedaadha fuula namaa qulqulleessa. Inni biraa sukkaara sitti argitan kana bifa kanaan timaatimii kana fuutanii sukkaara kana akkasitti tuqtanii booda fuula keessan kana sirriitti waliin geettanii nyaara keessan bakka isin gurraachatu san jala fuuluma hundumaayyuu sirriitti osoo dibattanii hedduu tokko bareedaadha. Timaatimii vaayitaaminii qaba hin beektanii waan uumamaati wanta keemikaala faalamee miti. Timaatimii fi sukkaara kana hundumti keessan warri fuulli keessan finiinsuu qabu ta'ee warri fuulli keessan madaatii qabu warri fuulli keessanii yeroo dhiqattanii isin jettanii isiniin qulqulloofne qulqulleessuu irratti timaatimii sukkaara hedduu tokko gahee waan qabuuf fuula keessan bifa kanaan osoo qulqulleessitanii osoo ittiin rigattanii itti dhiqattanii timaatimii sukkaara hedduu tokko bareedaadha. Dursa timaatimii kanaa fi sukkaara itti dibattanii sa'a tokko ofirra tursiistanii sukkaariin isin irratti goggoga waan ta'eef iyyuu fuula keessan kanatti gadi qabata. Ergasii booda dhiqattanii akkuma isin jedhe maayiwardii fayyadamtan. Obboleeyyan kiyya kan shamarranii maayiwardii mana hin dhabina yeroo hedduu itti fayyadama. Hedduu tokko bareeda fuula keessaniif maayiwardiin. Keemikaala qabaatee fuula keessan hin miidhu mana rabaa keessa warra jirtan hin beektanii buna dabalatanii danfisanii buna wajjin nyaatatti ruuzatti hin dabalatanii wanta nama miidhu miti garattuyyuu waan garatti kan nyaatan waan ta'eef fuula keessaniifis hedduu tokko gaariidha. Biyya keessattuyyuu hedduu tokko biyyallee hin jira gaaf biyya gallee hodhamneetiin hin jenne fuulli keenya maal ta'e waan jettanii irraa sodaattanii bifa kanaan fayyadamaa isin jechuun barbaada. Kanuma viidiyoon adda qabadheetiin dhufe kana fakkaata ture killee warra finiinsuu hin qabne qofa fayyadamaa warra finiinsuu fuularraa qabdanii fayyadamin akkuma dura isin jedhe sanitti viidiyoon adda kana fakkaata ture akkasiin fayyadus akka irraa fayyadamtanis abdii qaba. Waliif sheer godhaa laayik mootuyyuu godhaa gaafilee hedduu akkana biraa qabdanis nan beekaa alaarjii funyaanii fa'aa namoota hedduu na gaafataa turtanii viidiyoo itti aanu irratti na eeggadha viidiyoo isinitti hin dheeressu akkasumas mootuyyuu dawaa madaatillee dalagaa irraa jira viidiyoo lamatallee isiniif hin dalagaa madaatiin kan garaa keessaa jira obboleeyyan kiyya kan fuula irratti isin ba'u kunillee kan garaa keessa sababbii kan garaa keessa isinirraa ka'ee fuula irratti kan isin ba'u jira waa xaabbasuu irraa jechuun zayitii warroonni zayitiidha waa hojjettan kana sababbii garagaraa irraa isin dhufuu danda'a garuu xiyyeeffannoo namoota hedduu wanta kushiinaa dalaguuf keessattuu mana arabaa keessa warra jiran jechuudha kushiinaa dalagaa irratti ba'ee jedhan san aarirraa ta'uu danda'a dhibee garaa keessatti illee wal qabata walumaa galatti viidiyoo isinitti dheeressu sheer waliif godhaa maatii ta'aa turtii gaarii isin haa ta'u galatooma.